Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaa qabdu galata waaqayyo nagaa kodhani tuutoriyaaliin keenya koorsii moral and citizenship education irratti akkuma itti fufetti kan jiru tuutoriyaalii faanaa ammas olee baratichadha. Egaa tuutoriyaalii keenyaan paartii normative ethics keessa isa tokko kan ta'e deontological ethics irra geenyirra. Egaa akkuma jenne gaaf jalqabaa normative ethics jalatti walama gurguddaadha kan laallu theological ethics fi deontological ethics dha jechuudha. Theological ethics laallee xumurreerra paartiiwwan darbaniini miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin daganne viidiyoo kana laaluun dura immoo like godha comment godha yaada qabdan yoo jiraate jechuudha. Ulfaadhaa nafaana tura ammas affeerraa godha. Egaa paartii darbe keessatti kan nuti laalle normative ethics jalatti theological ethics dha isin yaadachiisuudhaaf jechuudha. Theological ethics maqaan isaa kan nuuf Greek etymology isaa thelo jechuun to end jechuudha yookaan xumuruu akka jechuuniti achirraa dhufe end justifies means dha inni suni consequentialistota jechuudha. Ajalatti immoo waa sadii ilaalleerra tokko egoism ilaalle. Egoismiin normative ethics ta'e theologically dha akkasuma immoo utilitarianism ilaalle turre. Taansinee immoo altruism ilaalleerra jechuudha. Isaan sadan sun theological ethics jalatti kan qoodamanidha jechuudha. Inni taanee dhufu immoo normative ethics ta'e deontology dha. Deontology'n Greek word irraa kan inni dhufe akkasuma etymology isaa Dion jechuun duty jechuudha. Duty based ethics jechuudha. Duty jechuudha. Dion jechuun jecha Greekiti. Duty based ethics jechuudha. Non consequentialist jechuudha isaan kun. Jecha tokko aktii tokko kan nuti moraalidha yookaan immoraalidha jennee judge goonu consequence irraa kaanee utuu hin taane duty matu jira, ruletu jira jedhu jechuudha. Isaanii non consequentialist jechuudha isaan. Baay'ee gaariidha. Deontological ethics jalatti immoo toopikiiwwan subtoopikiiwwan muraasa ilaalla. Hamma dhumatti nafaana tura ammas. Deontology, what duty asks of us. Duty yookaan dirqamni kan nu gaafatu waan nurraa barbaadu jechuudha. Ruuliitu jira, akka ruulii sanaatti deemuu qabnaadha. What makes right act right? The utilitarian or consequentialist answer to this question is that it is the good outcome of an act which makes it right. Akti tokko maaltu raayitii taasisa? Akti tokko maaltu raayitii taasisa gaaffii jedhuudhaaf utilitarianonni maal jedhu? Yookaan consequentialistiin kamu jechuudha. Ethical egoismis ta'e altruismin ta'e outcome yookaan consequence isaatii jedhu mitire. Outcomein gudii taanaan yookaan ending jechuudha. Gudii taanaan akti sun gudiidha. Akkuma jenne immoo consequentialistonni maal irratti kan isaan gargar bahani? Ethical egoism yoo ta'e akti sun ofii keetiif consequence isaa ofii keetiif gaarii yoo ta'e gaarii yoo fide waan gaarii yoo dhalche akti sun raayitiidha. Altruism yoo ta'e immoo consequence isaa nama biraatiif siinala nama biraatiif yookaan qaama biraatiif yoo gudii ta'e fide outcome isaa gaariidha. Akti suni jedhu akka utilitarianitti immoo yookaan ethical universalismitti immoo aktiin sun yoo nama baay'eedhaaf consequence bestii ta'e fide gaariidha. Akti suni waan jedhamudha. Deontology'n ammoo faallaa sanaati jechuudha. Faallaa sanaati deontological ethics. Moral rightness or wrongness is calculated by determining the extent to which the action promotes values such as pleasure, well-being, happiness, etc. Egaa akkuma ilaalaa turredha jechuudha. Kan nuti calculate goonu wanta inni fidu fakkeenyaaf gammachuu miiraa fakkeenyatti dhagahamu nageenya akkasuma gammachuu
fa'aadha jechuudha. Inni kun egaa consequentialism amma gara deontologiitti darbinaa jechuudha kallattumaan. In many respects deontological moral theories diametrically the opposite of utilitarianism. Ishee kana jala muradha. In many respects faallaa utilitarianismii kan ta'e deontological moral theory jechuudha. Karaa baay'eedhaan faallaa sana ta'a jechuudha. Faallaa utilitarianismii ta'a. Deontological moral theory. It is referred to as the means justifying. Argitanii akka utilitarianismiitti yookaan immoo akka consequentialistii kamittuu end justify means jedhamti. The end justify means jechaa turre. Asitti garuu the means justifies the end. Argitanii akka consequentialistiitti fakkeenya salphaa tokko isin kaasuuf yommuu duroomu hajennu duroomuuf yommuu kaatu karaan irra deemte mini kan laallamu galma keetu laallama xumuratu laallama karaa kamuu deemi garuu milkaa'ii duroomi argami miti akka consequentialistii jechuudha. Akka immoo deontologicality moral theorytti duroomuu kee qofa mini kan laallamu karaan ati irra deemte sin laallama jechuudha. Means jechuun karaan ati irra deemte hin laallama. The means justifies the end. Karaan maal dhugoomsa dhuma kee dhugoomsa. Dhumni kee karaa irra deemte dhufteen madaalama kan jedhudha. Well, this is theory that the rightness or wrongness of moral action is determined at least partly with the reference to formal rules of conduct. Gitani rule to jira jechuudha. Rightness sirrummaa or wrongness yookaan al sirrummaa moral action yookaan gocha tokko murteessuudhaaf maal refer gochuu qabna jechuudha. Ruuliin tokko jiraachuu qaba. Ruulii akkamii? Rule of conduct. Ruulii yookaan seera amala namaatiif ba'e tokko jechuudha. Rather than consequence or result of an action. Consequence laaluu irra jechuudha. Yookaan bu'aa laaluu irra ruuliin jiraachuu qaba. Akka deontological moral theory jechuudha. Well, it is an emphasis on the intentions. Argitanii intentionii ilaallama. Ka'umsi maaltu si kakaase? Intention jechuun yaada kee jechuudha. Aaktii tokko raawwachuudhaaf intentioniin kee maaltu akka maal yaaddee akka aaktii sana raawwattu gocha sana raawwattu motives maaltu akka si kakaase akka si dammaqse gocha tokko akka raawwattu. Moral principles duudhaalee qajeeltowwan moraalii yookaan performance of duty raawwii dirqama performance of duty rather than results jechuudha. As a sign of right action or morality and immorality. It is a duty-based ethics. Duty-based ethics jechuudha. Maaltu deontology jechuudha. Emphasis kan isaan godhan yookaan irratti kan focus godhan intention, motive, moral principle or performance of duties. Well, performance of duty subtopicii kana laalla jechuudha. Masalatti sirriitti kan fageessine Samuel Pfaffendorf performance of duty jechuun raawwii dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya raawwachuu yookaan bahachuu. Samuel Pfaffendorf mata duree yookaan heading sadiitti kan inni qoodu duty yookaan dirqama jechuudha. Dirqama nurraa eegamu mata dureewwan gurguddaa sadii jalatti qooda. Inni jalqabaa duties to God, duties toward God jechuunis dirqama nuti waaqayyoof qabnu jechuudha. Yookaan ammoo kan waaqayyoo nu ajajee wayii dirqamatu jira jechuudha. Dirqama nuti waaqayyoon wal qabatee dirqama nuti qabnu. Uumaan wal qabatee dirqama nu qabnudha. Lammaffaani duutiiwwan lammaffaan yookaan dirqamoonni lammaffaan Samuel Pfaffendorf qoode duties to oneself ofii makeenyaaf jechuudha. Ofii keenyaan wal qabatee dirqamoota nuti qabnutu jira kan jedhudha. Lammaffaan sadaffaan immoo duties toward others jechuudha. Namoota biraatiif uumama illee ta'uu danda'a. Namoota biraa yookaan uumama biraatiif dirqama nu qabnu. Uumama biraatii wal qabatee dirqamoota nu qabnutu jira. Kanaaf headingii sadii jalatti dozens of duties yookaan dirqamoota kanneen
mata dureewwan kan headingii sadii jalatti qooda jechuudha. Saamu'eel Paafandorf dirqamni lammaffaan tokkoffaan egaa akkuma jenne dirqamoonni nuti waaqayyoon wal qabatee dirqama nuu qabnudha. He argued that there are two kinds. As jalatti immoo waaqayyoon wal qabatee dirqamoota nuti qabnu jalatti bakka lamatti qooda mataa isaaniitiin jechuudha. Inni jalqabaa theoretical duty to know the existence and the nature of God jechuunis theoretically gitani theoretically dha ni lammaffaan practically dha. Theoretically gaaf jennu waaqni akka jiru beekuudha qabaanna. Existence and the nature of God. Waaqni akka jiru qofatu hin taane akkamitti akka jiru nature isa uumama isaa jechuudha. Waaqni akka jiruuf uumama isaa beekuudha jedha Saamu'eel Paafandorf. Practical duty dha ni lammaffaan immoo practical duty immoo waaqni akka jiru beekuu qofatu hin taane inwardly and outwardly worship God. Waaqessuudha. Karaa kamiin inwardly keessa ofiittis outwardly isa ala karaa alaan mul'atuunis keessa ofiitiinis waaqayyoon waaqessuu qabaata. Baay'een amantiin kamuusa kana of keessatti qabatee yaada. Waaqni akka jiru hin amana. Lammaffaa immoo karaa keessaa mul'atuu fi karaa alaatiin waaqayyoon waaqessu. Kanaaf dirqamoonni nuti waaqayyo wajjin wal qabatee qabnu isaan kanadha jechuudha. Theoretical duty fi practical duty. Theoretical duty gaaf jennu waaqayyo akka jiru beekuu akkasuma uumama waaqayyo inni waaqa akkamii akka ta'e beekuudha. Practical duty gaaf jennu immoo practical duty concerning towards God kan taane waaqayyoon keessa ofiittis ta'e hojii alaatiin waaqayyoon waaqessuudha jechuudha. Dutiin lammaffaan headingii lammaffaa jalatti warri qoodaman concerning our duties towards oneself. Ofii keenyaan wal qabatee dirqama nuti qabnu ofii mataa keenyaan jechuudha. These are also of two sorts. Azalattis gosa lamaadha kan jiran. Gosa lamadha duutiiwwan gosa lamadha kan jiran. Inni tokkoffaa duties of soul. Duties of soul jechuun dirqama lubbuu. Which involve developing one's skills and talents. Jechuunis dandeettii ofii guddisu. Dandeettii ofii guddisu jechuudha. Talentii qaban, skillii qaban guddisu. Inni kun dirqama lubbuu keetiif qabduudha jedha Saamu'eel Paafandorf. Inni lammaffaan immoo asuma jalatti jechuudha duties of the body dha. Jechuunis which involve not harming our bodies. Qaama ofii miidhuu dhiisu. Qaama ofiirraan miidhama geessisu dhiisu. As we may through gluttony or drunkenness. Kana jechuun immoo qaama ofii dhugaatii hir'isuu dabalataa jechuudha. Drunkenness hir'isu jechuun namni gaafa machaa'u qaama isaa irratti kan inni miidhaa geessisaa jiru alkooliin qaama isaa miidhaa waan ta'eef and not killing oneself of ajjeesu. Kanaaf dirqama akkasii qabdaadha. Jechuunis of ajjeesuu hin qabdu. Akka malee dhuguu hin qabdu. Ofii makee wajjin ofii kee ilaalchee dirqama qabdaadha jechuudha. Concerning our duties towards oneself magaalatti isaan kanadha jechuudha. Lubbuu keetiif dirqamootatti qabdu jira. Innis barachuudha, beekumsa kee guddifachuudha, taalentii qabdu guddifachuudha. Lammaffaan immoo qaama kee miidhuu hin qabdu. Kun immoo kan inni of jalatti hammatu of ajjeesuu hin qabdu, dhuguu hin qabdu, gilootoon ifaa gochuu hin qabdu, of barbadeessuu hin qabdudha. Well, inni sadaffaan immoo dozens of duty jechuudha. Duties toward others. Duties toward others. Nama biraatiin wal qabatee dirqamoota nu qabnutu jira jedha Saamu'eel Paafandorf jechuudha. Paafandorf divides these between absolute duties which are universally binding on people and the conditional duties which are the result of contracts between people jechuudha. Paafandorf azalattis immoo bakka lamatti kan qoodu jechuudha. Nama biraatiin namoota biraatiin wal qabatee dirqamoota nuti qabnu kana iddoo lamattidha kan inni qoodu. Inni jalqaba absolute duty jechuudhaan kan qoodutu jira. Lammaffaan immoo conditional duty kan jedhutu jira jechuudha. Absolute duties kan jennu universally bind on people jechuudha. Nama hundumaa kan bitu wayiidha. Nama hundumaatiif kan apply ta'u jechuudha. Isaan sun mataa isaaniitiin iddoo sadiittidha kan qoodaman. Asii gaditti conditional duty dha. Duty lammaffaan amma conditional duty ammoo dirqamoota haala irratti hundaa'anii jiranidha. Isaanii yoo haalli sun guute inni raawwatta yoommoo hin guutne innis kan akka kontiraataa fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf kontiraataa.
Well, absolute duties egaa saditti qooda isiniin jedheera. Absolute duties of three sorts. Absolute duty dha. Hubadhaa duties toward others dha kan laalaa jirru. Our duties toward others. Nama biraatii wal qabate dirqama nu qabnu jechuudha. Isaan kun mataan isaaniitiin iddoo sadittidha kan qoodamu. Avoid wronging others. Nama dogoggorsuu dhiisu. Absolute duty jechuudha. Nama hundumaaf apply kan ta'u universally applicable jechuudha. Binding on people. Nama hundumaa kan bitu. Binding jechuun kan hoogganu kan bitu yookaan immoo treat people as equals. Nama hundumaa walqixxatti treat godhi yookaan immoo nama hundumaa akka walqixaatti simadhu. Promote the good of others jechuunis waan namaaf gaarii ta'e maal godhi? Jabeessii qabi. Namaaf waan gaarii ta'e raawwadhu. Nama biraatiif. Conditional duty dha. Dutiin biraa immoo as jala kan jiru conditional duties involve various types of agreement. The principal one of which is the duty is keep one's promise. Isaan kun conditional duty jechuudha haala irratti hundaa'aniiti. Jechuunis haalli tokko yoo guute yoo raawwate yookaan immoo applicable miti universal jechuudha binding miti. Nama namatti adda adda ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf agreement yookaan kontraata keessatti duty waan argaman. Keep promise duty is which is the duty principally kan ta'e yookaan baay'ee beekamaa kan ta'e jechuudha. Waadaa eeguudha. Waadaa nama bira waadaa galte eegu. Keep one's promise. Kana fakkaata jechuudha. Paartii taanuun kabajamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa kan laallu divine command theory irraa ka'anii ilaalla. Egaa isaan kunniin warri paartii taanutti ilaaluuf jennu kunniin jechuudha. Duty based theory warra ta'an jalqabna jechuudha. Amma akka seensaatti ilaalle duty based theory warra ta'an liistii isaanii divine command theory irraa ka'anii rightist theory itti ceenaa. Jechuun kantis categorical imperative yeroo nu gaheef akkasitti ilaalla jechuudha. Paartiitti qoonne Rawls prima partial duties more guidelines kan jennullee jira. Isaan sana akkasitti ilaalla jechuudha. Paartii taanuun duty based theory warra ta'an liistii isaanii isaan sadeen kana ilaalla jechuudha. Jechuun virtue ethics itti dabarra immoo paartii biraatiin ulfaadha waan afaana taataniif Anoolii Adbaratichadha University Finfinnee School of Law College seeraarraa. Telegram channel keenya miidiyaa dirree barnootaa jechuudha. Akka join gochuu akka hin daganne karaa sana odeeffannoo dinqisiisoo odeeffannoo barnoota maatiriyaal barnootaa argattu ulfaadhaa waan afaan taataniif sinan jaalladha akka sin jaalladhu immoo kun waan xiqqoo kana contribute siniif gochuudhaan sin argisiiseera. Galatoomaa eebbifamaa. Ciao bye.